Senin sinje. Maal feta kana? Harka nan qocabini kiyan. Abo gaara kanatti itti garagali jilbiifadhu sinje taajira. Namni achi garagali fuudhichi garagali. Nama maal taateet? Arra dhiiga na godhu. Dhiiguma dhiiga na godhu. Waa yaaddoo dhiisi. Ani waa yaaddoo natti naasayin. Maal gootee dhufteeree gurbaa jeessee dhuftee miqaamaa diddeemoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhugaa dubbachuudhaaf iddoo tanallee waan keessa jirurraa maruu hin feene kin keessa jiru ani nama du'e walumaa galattuu nama du'e jiru jechuudha. Ditiin na ajjeeftee jirti osoon silaa rasaasa kana keessaa fuudhuu baadhe isii amanee dhuguma wajjin akka namni waliin jiraatu ta'e na ajjeeftee jirti jechuu barbaadeeti. Waan irra jirru walumaa galattuu wantiin ani keessa seenee keessa jiru nama du'een kawal fakkaatu malee ka addaa takkalleen hin jirtu jechuudha. Maaliif jennaani nama jaaladhu malee hin amaniniin durumaahuu jirti dhugaadha. Namni wal jaalachuunis dur jirti wal jaalan walitti dhufne maaltu du'a waan kanaa fidee anilleen hanga ammaan tanaa wantiin beekan jiru ani nama jiraa miti jechuudha. Alhamdulillah kanuma gamuma rabbiitiin irraa hafe arraan tanaa hanguma kanaaf wajjin dubbachaa jira jechuu barbaadeeti. Kan jechuu barbaadu durumaa jalqabumaa usii tana shakkeetiin yaaddoo mucaa baalagee akka irratti dhuftu sanis beeka isa kenniteetiin ajjeesisiifti jechuudha. Waan kanallee keessaa fudhadhee jechuudha. Firii isiidhaa keessaa baafadhe garuu shakkiin tiyya sanii lubbuu tiyya irratti akka taate shuuritti arkeetiin jira. Dhugaa dubbachuudhaaf numaaf ni hinaafa maqaa jedhamu baasaniif jiran jechuudha. Ani wantiin hinaafu takkalleen hin jirtu. Wahuma arkeetiin dubbachaa jira jechuudha. Namni numaaf akka addunyaa tanarraa dabru barbaadu yaaddoo kana malee namni tokkolleen hin jiru jechuudha. Isiis ka ergee fi waliin dhaabbattee hanga rasaasaa keessan jirre malee lubbuu tiyya galaafatutti kadeemte waan isaan kun godhani malee isaan addatti wanni takka kan jirre jala saraalee dubbachuu barbaada. Yaaddooniis ayyaan keessaanis ta'ee ofiisaatiin kanaan addunyaarraa nagalchuu isaa ofitti himee deemuun isaa fashalaa'ee jira tokkoffaadha. Isa lammaffaa immoo isa inni karoorfate san arra isaatu ittiin galuu qaba. Duraan biraan deddeemaa jira malee hin ajjeesa kaju immoo sammuu tiyya keessatti himee hin beekuusi of qusachaatiin deema. Ka inni waan fedhe godhu amma immoo jala saraaree isa dabarsuun qaba kaju himeetiin jira tuni yaaddoodhaaf gahaadha. Tasambooda ammoo waan jiraa walumaan ilaallaa jechuudha. Kan dagada kan dubbachuu barbaadu amma yaaddoon mana hin jiru bahee jira. Kaameraa kanallee baheetumaan osoo inni dhufne duratti tolfadhee kaayee eeggadha. Firiin tun radee beetiin dubbadha. Yaaddoon tanaan na dabarsuu barbaade ammoo isaa ittiin dabra. Kana akka duraanii harka irra qaqqabuun hin jiru. Ka jiraachuu kiyya hin feenes yaaddoodha. Ayyaanis immoo harka keessa kaayyate numaaf ni hinaafa. Maqaa jedhamu naa baasanii hanga amma kadeeman tun xumura guyyaan irraa guyyaa xumura yaaddoo yookiin kiyya tuni ammoo nama tokkoof jechuu barbaadeeti. Kana caalaa waan dubbadullee hin qabu. Maal godhu jirta maal onni atas keessa dhaabbattu akkam ta'uu feete? Maal godhu jirtaa fi kana akkam ta'uu feete? Ana tumtee na jeeftee maaltu si hafe maal feete? Wanni si ajjeesin jiru deemi seeni. Maal silaa onni ati barbaaddu maal? Ati hogguu mataa na garagalchaa hin mataan duraan si garagareetu duraan fayyaan qabdu maal barbaadu amma kaameraa keessa akkam ta'uu deemte? Ati yeruma hunda na jeeftee maaltu si hafe maal onni si hafe maaltu si hafe? Wanni si ajjeesin jiru maaltu si hafe? Siinje. Eessan see? Akkam ta'uu deemte? Akkam ta'uu deemte? Akkam ta'uu feete? Akkaan ta'u wanni ni illaa wanti hin qabne na jeeftee bar maaltu si hafe? Maal barbaada? Ayyaan hedduu mataa na garagalcha. Maal rooluu yaada dhaabbattuuf maal immoo? Maal? Ati maal jechuu barbaadda? Maal dhaabbattaa maal taata? Harki na dalaguutti hin jiru wanni ati barbaaddu asirra dhaabbattee. Harka siin fayyisaa deemati. Anmoo fayyaa ta'etillee hin fadhu. Akimaan si geessu. Maal feeta? Waan takka hin fadhu. Seeniree. Maal barbaade kana mudhii qabattee dhaabbatte sila. Dubbiif deemta. Ati maalumaatu waanuma hunda keessatti yoon dhiisii deemii seeni siin je hanga qorattee waan mumaaf irra jiru bartutti wanti sin deemsifne maali? Inni na dalaguutti hin jiru tamaa.
Ayyaan seeni. Ana waa gootee ni jiraata sitti fakkaata. Deemii Siini seeni. nagala guutin jiru iddara na dhoyitee hijjilaala akka na gurraachumee harkile hiite ni agartaani. Mana hakimaa Deema akkuma geessa. nageesse. Deemii seeni. Yaa'idis. Hulumana irraa bani fufuun dhaqaa naa kama baaltoo faddeetiin dhaqaa bani ulaan irraa qolfiin ukkon mana hidhaan jiru nuti wanni qollafattee. Ati maali isaa harreedha? Yoo buksi godhe harreedha ulaan qollafattee maali gabra na bitattee mana na kaate ulaa qollafattee qulfii keessa kaate. Deemii seeni. Kalaas akkuma anda qofa dhabani nurraa ulaa gabra na bitanne. Ani hogguu bulchi godhaa ooluu hin fedhu. Amala kan jijjiiran. Gabra na bitanne ulaan irraa bani akkamatti hin deeman. Akkuma anda qofa dhabani narraa ulaa qolfii. Hakimaa naaf si geessaa deemsi hin jee bara. Fiifiin dhaqa qulfii narraa bani. Bani ulaan irraa maaliin seenaan. Seeniin si hin jee. Ulaan irraa bani hin jee akkamatti hin deeman. Ana hakima si geessaati. Maaliif si hin jee? Maali mana akkamatti si geessattee moggaana geessee. Seeni mana hakimaati ana si geessi hin jeemi. Maal feeta kanaa? Harkaan qocabini kiyan harkaan miti seeni taayigat. Eessa deemuu deemtu? Bantu narraa bani haa. Wanni sirraa banu hin jiru. Yaa maa dhagaa harkina dalaguutti hin jiru bani ulaan irraa. Harkaan ana mana yaalaa si geessa si hin jeetiin jira. Narraa bani ulaan. Asheetan naa dobsitee na nyaachuu barbaadda mana keessa naa dobsi jirta. Afaan kabadduutii gattaayii yookiin siin ajjeesaa beekayyaa. Du'a sadii irra jira jiruu kanaa sanarra ammaa hunda ajjeefte jiruu na ajjeefte. Iyyaan boolli ni busii. Qilleensatti ni daamu nama narko ijaanii duuntii hangana haalaa maalire. Akaarree iyyaan boolli ni siin ajjeesaa. Azaaba addunyaa agarsiisa addunyaa irratti rabbi azaaba si haa haa addunyaa irratti narraa bani. Hayyaan ofitti hin faradini. Bani narraa harkina dhukkubaa jira. Waan namni siin juusu dhagaye. Saafa beelaan na jiraan harkina inni dhukkubaa narraa bani. Waanuma hunda naa sii godha siin jeeni. Insaan mana keessa naa deddeebi'aa naa gootaame narraa bani. Ati kalaas nan dhageessu jechuudha. Eessin dhagoo bani narraa ulaan maraataan dhaga'ameen. Qiig godheessa keessaan baasin usii taa'i. Irra jira maskiraadha akkasitti. Ani haasoo dhedheeraa jibbeetiin jiraati. Mataa na garagalchiti. Atiif jibbitee jirta duraaniif jibbitee deemta nama jibbe midirii mara manni kunuunaan taanee usiin siin jee. Ergaanas dhufe jiruu keessa hin jiru. Wanni iyyaa ooltuus hin jirtu. Bakka hin taanellee siin na fidee beera. Afaaniin us. Nama abaarsa qabuus dhufa. Abaarsaa fi jinnii ta'e haasaa ooli. Duraanuu namni rabbi sirraa kadhachuu ture neessumaa rabbi fidee sin nama dabeen mujuriima kana mujuriima naasuu namaa ta'u. Yaa afaaniin usii taa'ii haakima siin geessa waan barbaadde siif hin godhu. Ifaadu simaa fi haakima keetii simaan harkuu hin dandeenya yoon jiraatee akka fufuuna dhukkubaan. Si dhukkubaa? Usteeni teessa moo hin teessu ilaalu lubbuu si keessaan baasin bilaasitti usii ta'a. Usii taa'ii. Gaafa dhugatu. Eessa deemta? Maal? Ganni baatee biyya eessa deemta atiis eessa deemta? Gaddeebiin siin jee. Ibiddi ati qabsiifte. Yaaddoo fi jinis ibiddi ati qabsiifte hin dhaabbanne. Gaddeebi. Uff. Aboon. Maaltu ani mataan si baqa isaa hin adeemu. Maaltu maal ta'e? Laal. Waan ta'e boo gaddeebiin siin jee yaaddoo. Aboo maaltu maal ta'e? Ani mataan si baqa isaarra. Maal taate dubbata goomata akka dubbachaa ol taate qoye. Waan takka dubbachaa. Maal fayyaan qabdu ko dubbii isin qabsiiftanii sammuu tiyyaillee garagalchee. Mataan kee hojjetu. Arra nama dhiiga na jechaa jira. Nagaan deemu sun mana garas qabi. Garas qabi. Ati usin danne. Yaaddoo. Ani qabisa nama na garan waan kana nurra. Garan waan kana garan qabi kana nurra. Aboo. Maal taateeti? Ani lubbuu isin keessaa baasu. Maal taate qoyeeti? Fayyaan qabdu? Maal taate naan jechaa noolini? Gurraa gaddeemni isin jee. Ani har'a dhiiga na godhu jira yaaddoo. Kara takkaillee hin sossooni gattaa isin jee. Yaaddoo dhiiga na godha. Ani mataa isin baqa isin irraa. Har'a dubbiin ta'a akhiraa deemu jiru. Maal? Ni maraate? Ni maraatee miti. Kana mana garas. Aboo. Qabii miti mataan si baqa isin siin jeen bilaashitti mataan si baqa isin. Yaaddoo mataan si baqa isa. Nagaan gattaay. Dhiiga dhuga mana kana hin godhin. Dhiiga mana kana hin godhin siin jitu jira. Maaliin dubbee
Raadii eegee dhiigaa tiifi ati akka waanuma takkaan kaasan. Gidaara kanatti itti garagali jilbiifadhu itti jechaa jira. Gidaara kana. Boofii namni achi garagali fuulichi garagali. Nama maal taateetti? Arra dhiiga na godha. Dhiiguma dhiiga na godha. Way anaa kanam. Arra wanti na yaade naaf hin taane ani isa numaan hin dhiif yaaddoo indis ati sulaamaa tumaa oolta ulaa maaliif akkanattumaa ulaa tumaa maa oolta Ni jeeftee gubbaa namaa. ulaa maaltu si tursite amma keessa gadhii battisa atii fi inni Jeeftee dhuftee gurbaa namaa. ajjeesuu fi jinnii nu barisi atii fi inni waan takkaan kaatan waan takkaan teessan. Eessa deemta? Gurbaa namaa ni jeeftee boo. Ni jeeftee fi jinnii dhiisiti. Maaltu ulaa si tumsiise? Gawuu maaltu si goonsisa? Waan an si jechuu jiru hundumaa dhaga'uu diddee. Ati maaltu si keessa jira? Dhuftee. Mucaa ajjeeftee dhuftee fi jinnii dhiisi. Maaltu ulaa si tumsiisaa sababni ulaa tumtuuf maal? Hayya maal feeta amma? Sirraa ganeeti maddu waan feeta qofu maddu waa yaaddoo dhiisi. Ani waa yaaddoo natti naasayin. Maal gootee dhuftee ree gurbaa jeessee dhuftee miqaamaa diddee moo. Ati ayyaan laal arra dhiiga na godha jilla saraareetiin siimu jira. Wanti ulaa tana gaw gootuuf maali machuu feet maali wanni ulaa tana sirraa gadee jira barama. Maal godhu jirta. Ta gurbaadhaan haasa'in ta yaaddoo haasa'in hin haasa'in gama nyaanneen lafa simbuusinan. Gurbaa namaa jeessee dhuftee maa himuu. Ati ta yaaddoo natti haasa'in siin dhiiga na godha deemseen. Maal wanni akkana ammaas asuma keessa taa'e ati gaduu ba'uudhaan hin malu atis asuma keessa taa'e inninis batachee baafatee miti arra eessattuu na jalaa hin bahu dhiiga Oromoon jettee jirti abbaan waan facaafate murataa haammataa jette san inninis waan facaafate san murachuma qaba isaafi. Wanni jalloon tunis tarabbi natti qabe ani kana caalaa waan juus hin beeku kun takka of keessaa qabdi mataan isii jechuudha. Takkittiin tun yaaddoof kataatu jechuudha. Taakka lama sadii afurii yaa rabbi nu furii jennaa yaaddoo kuchiisee jechuudha.